Ayyee shama harka fuunee kabajamtoota fi daawwattoota keenya har'a mootuu waa'ee sooma fi buna wal qabsiiseetiin isin barsiisuuf dhufee jira. Mannaan jettan hayaa jettanii bunni aadaa Oromoo keessatti hedduu beekamaan ta'uu isaa inuma yaadatama. Namni hin beekne hin jiru. Kanaafuu Ramadaana keessas yeroo takka yeroo obboroofa yoo isa dhuyde hedduu guyyaa hin dheebottu. Bunni waa hedduu filatamaadha. Buna dhuyde jechuun guutumaan guututti qaamni kee dalage jechuudha. Buna jechuun filatamaa waan dhugan keessaa filatamaa qabeenya Oromoon qabdu keessaa tokkodha. Buna dhuguun ammoo faayidaa guddaa qaba. Kabajamtoota fi daawwattoota keenya waa narraa barattanii yoo barattan hedduu wajjin turuu ni dandeenya. YouTube keenya subscribe, like, share gochuudhaan nu jajjabeessa. Barnoota takka isiniif dabarsuu ni akka barbaadu anillee har'arraa jalqabeetiin jira. Kabajamtoota fi daawwattoota YouTube channel Bashash Tube nu jajjabeessa. Bunni hedduu filatamaadha. Akkasumas aannan ammootu hin beektan sun hundinuu hedduu nama qabbaneessa. Yeroo takka burcuqqoo takka argateetiin isa gixxim gootee dhuyde hedduu filatamaadha innillee. Kabajamtoota fi daawwattoota keenya. Aannan walumaa galatti akka hedduu hin dheebunne innis nama godha. Laphee namas hedduu qabbaneessa. Waa hundaa'uu akka itti fayyadamtan abdii guddaa qaba. Bunaa fi aannan yeroo obboroo burcuqqoo tokko dhuguun dirqama keessanii. Buna amootu yeroo dhuydan sukkaara akka irra hin dabarsine. Sukkaara yeroo dabarsitan hedduu faayidaa hin qabu. Bunni aannanii fi sukkaara xiqqoo isii irra yoo buustan hedduu filatamaadha. Kabajamtoota fi daawwattoota keenya. Kun tamsaasa kallattii YouTube channel Bashash Tube godina Arsii irratti argamna. Oromiyaa dhuma keessa jirra ammas nu jajjabeessa. Odeeffannoo takkas haala biyyaa fi haala qeeqa mootummaatiin wal qabatee waan tokko isiniif dabarsuu ni dandeenya. YouTube keenya mootuu subscribe yoo gootan ufuma bichaaf subscribe gootanii hin dhiisinaa. Viidiyoo keenyallee nuu laalaa, sheeris nuuf godhaa. Nama akka yoo isin nuu laalle walii gala isin nuu laaluun dirqama keessanii. Waan nu gadi lakkisnu yoo isin nuu laalle nafxanyaan yookiin Tigreen yookiin sabni biraa dhufee nuu laalu. Nu maaliif waan hojjennu hunda'uu saba keenya abdii saba keenyaa hojjenna. Isin ammoo abdii nu isin abdannu balleessuu hin qabdan kaa. Waan nu hojjennu guutuu isaa nu laala. Subscribe nu godhaa, share nu godhaa, nullee jajjabeessa, hamilee nuuf tahaa, nuuf jiraadhaa, nu isin jaalannaan nu jaaladhaa isiniin jenna. Har'a kanumarratti dhaabaa. Bunaa fi aannan dhuguu obboroo akka hin daganne. Obboroo jechuun ammoo bariisaa jedhama. Obboroo bariisaa lugaan afaan Oromoo hedduudha. Bakka walii galla rakkoon qabu ani Arsiidha. Arsii bahaa keessa jiraadha. Bakka wal jajjabeessuun nurraa eegama. Wal jajjabeessuutu nurraa eegama. Wal haa jabeessinume. Kabajamtoota daawwattoota keenya. Ramadaana kanas Rabbiin Ramadaana milkii nuuf haa godhu. Isallee nagaan nu xumursiiseetiin guyyaa jaalatamaa iidatiin nu haa ga'u. Rabbiin khayrii isa keessa hundaa'uu nu haa milkeessu. Warra wajjin jannatatti gaaddisa arshii jalatti walitti qabamuu nu haa taasisu. Isinitti eresseera dhiifama naaf gochaa na of kalchaa irratti nagahaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.